السلام عليكم. ايسا ترتمبوكت. الشما جنة اركفوني خبجمتوت. خبجمتوت وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوتامي هاي أن سعودي نجرو لك قام خيّة خسعودي جرو ثم له أن سعودي نجرو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خط أمي دفع دام سخن وليد الدبرسة دين قدكما دبني خنّي قرتي جولي سعودي عربية مال كيس جرتي جنة ولين دبني كنّي انفورميشينا هنگك ابنو في وان دقيني في وان تهمو قبو في وان تهمو قبن الرد تيكو ولين دبنا خوتا انفايت شير قدا سغلي وليتانا جنة بالما سينّي بالما سنندينو جنة تجرّا خوتا سنيس خوتا أجائب مربيتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالي جرتن خمالي خبجمو بطاية دبتو جرا أساس كيس أما سغلتا وجرى مالي واي سياسة خيسو جرى شراي سنجولي سعودي رد لغو جرتا يا أمتا سياسة يا أمتا وقتك سياسان مترى قدنبون شراي سن أمتا سن رد لغو جرتن رب مان isin hagargaar waan biroon jenne hottame isin sheer walii godha sheer walii godha walii daddabarsa arra afaan arabaatiin dhaamsa dabarfachuu dhufne dhaamsaan dabarsuu deema mootummaa suudii saniif akka mootummaa badhaadhinatti afaan arabaatiin itti himuun dura jira. isin maal gootan invaayitii fi sheer gootaniiti biraan geessanii jechuudha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجوم فيا دامي أكم جرتن وعليكم السلام. وجينا النافان ربات اندبرسه خفلون برباچسو دام سخن شير غوتني برانغو قف وني سنرغه isini
أما سنغالي مال تجرا وانجرا ولله الله خاري وانجرا ولله الله خوتا isin sheeruma godha hin dadhabina sheerii fi invaayitii hin dadhabina maaliif sagalee tahari sagalee ta'u jirra afaan arabaa dubbadheetiin isin garsiisa sheekummaa xiyyaa warraan isinii mirkaneessee asirraa gabboo minbara kanarraa gabboo sheekummaa xiyyaa'u nagumarraa sheekka abbutaa jechaa ooltanii sheekummaa xiyyaa'u mirkaneesseetiin gabboo isinii isin maal gootan invaayitii fi sheeriidhaan daddaftanii hogganoota suudii san hunda isaanii fiduu qabdanii jechuudha sheetichi aaranii dhufanii hin taane dubbiin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن بيخونين بيخا وقمان جلقبي إيدني مالتي سنينجي أفان عربان بيتو ورجدن أفان عربان بيخو نين بيخا حي أباسا قتي وانو دانو بيخا جتيمي ورمو نقي ممايت أنا خاربي فان دبت دجي من برا ربي بيخامي وانين ناسو اسم مالتو سنينجي شير موجودني invite قولوا ماله أفان عرباني بيتاي أفان عربان إيسي هي جتشودا نمال تيسنينغ هي أباسا كتير وانو دوانو بيخا هجت أورمونو كيما مايت أنا خول بي وانين دبدو بيخا إسي وني سنجي مالي شير invite قولتني عربي فانا دبدو خانا gurbaa malikaa sanbiraan naagahu sigila gurbaa sanbiraan naagahu qofa malee sheekha afaan arabaani beeytanii harakku fuuteysanii dhaaphaa maaltu isin yaachisiisin anaatutti fufaami maaltu isin yaachisiisin naaf yaaddoytanii duru waa yaaddeena akkam beektuu keeysaa hin baha ننشكنا لا شك فيه لقى خيتي كان لكم أن مكناتي برباد لا شك فيه يا شيخ كعبوتا والرجوخ نام برباد ملا يقول والرشيخ أفان رباني بيتني خرفتنا خفوتي سني داب أجوخ نام برباد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويلكم جنة يقول isin sheeru magootanii tuma gurbaa kana biraan ga'u isinirra jira male maaltu sheekha afaan arabaanii beeytanii jechuun isin gahe so nan shakkinaa jechuudha caljaan hordofa ittiin seenaa rabbina haa gargaaru fiigale wannin tahamni jirtu jechu caccabsineetumatti dhayna waan gurbaan Abdullahi maarree sun barbaadu san birumaan dhaqaa abshir jaa an qoosaan jiru dhugumaan isinii himaa jira osoo qoosaa jiraadheen sa'aa 24 waa'ee paartii tiyyaa kaniin hin dhaadheessine dhimma ijoollee tanarratti hundaawa isin guyyuu sheekha kaniin isin hinjuuf isin sossobuu isinif fakkaatte ogiin sheekka abbutaa isin hinjuu sheekummaa kiyyaarraa mirkaneessee isin garsiisuu deema so saniifuu isin maal gootan invaayitii fi sheer qofa wanni isinirra jiru jechuudha namoota an barbaadu warra mootummaa warra biyya sanii hundaa fiddanii akkana dhageeffatan akka sagaleen tiyyatuun isaan bira geessee musiibaa bakakkaa gurguddootti buuftu godhu qabdan malee sheekha afaan arabaanii beeytanii maarroo jettanii cinqamuun isinirra hin jiru jechuudha so ammaniin jalqaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا
فيسبوك الشيخ أبو تابا جنجان لفتني سجلي إجولي سعودي تهون أكما اتفو في التجرا هاجت شودا أما تربان كان خيسا وان انفورميشينك أمنو في ركو جرتو في ركو لي بي سعودي سن كيسي جرتو هنداو ور خيسا بيخونو تصدركا انفورميشينا يانا ملي تينيا چنجرو جچو تينيا چنجرو جچو ميج ايغانو تسغليته تاني مالتو ججيرمي مال ايسا خاني ايسا رگيني خجو لالاتي ديمنا ملي اكنما قدون فني ديمون اكا حيوانا متي جچو نوتي سو سنيفو اما اوسونين سغنتاتي ين ايغلين درو غروبا مجرمتي چخنا غروبا بيا ilma Abdul Aziz kanafin afaan araba kan inni beekun xiqqoo gartee dhaamsa dabarsu barbaada jechu isin maal gootan invite fi share gootani hadara sagalee khiyya kana akka isa biraan naageysan kabajaa gurguddoonin sheekka abbuta bakkumaan jiruuhin isin gaafadha jechu دران درسون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس عبد العزيز ابن عبد العزيز رسالة الشيخ عبوتا رسالة عبد العزيز ابن نيس ختنارك ريفو نمان بيخان تري شت ها رسالة عبد العزيز دولدو خوتوغا والله نيم بيخ ريف والله نيم بيخ ريفو بيخون تري اوكي ابو تليهم من سجين اخواني يا رح جائب مربي ما فيتشو ناركا خد لا برا رسالة ها ندوفا أما خرما فان رموتين دبر سوري ندوفا يسوكي وماتي متي بقى كنا نقوتن جولي عملي جولي أكنو إسين شيكوتي وندا كنمت وچور راسا قجرتا ركون تيسون قدون تان سيغلي ركين شيكوتي مبيتا اتفو في جتني دري خبانا مدرو خيساني تقول لين كام فتني هنا النقر نوزا انت هاي تقول لي سنتين دقامو شيخ الآبا شيخ أسمر الدابا يو أفان كيسان كان دقان جري آرو ملچيسا جري قرتي جولو مسانيتو wan jechuun malchiisa so hanganuma maasha Allah sirraa guunne dhaappu jechuun isin ranjiru sigala so sanifu dhiisa antaani yap akkana laa kuno namni galatomi Abdurrahman Abdi ammani beekha namni Abdurrahman juufni beekha jechu sigala niyaati yo already beekhe واني نميتش سنين جو ديمو نميتش سنو يو هنغنو مفوتني بيرا جيسيتن نياتي يبيخي جيجو سيغلي قال لي چمان رئيس تيچ سنو بيخي جيجو نياتي يبيخي جيجو واني ننجو فدي بيخي جيجو سو سنيفو يسير ركون تيسن شيكوتو مرة هوچو ساقو سيغلي شيكوتو مجالة ديمو شيخ جهيد أبا أسبرم كتير أنون نتنا نناك سيجله سبخي يا فلالة شو كنا نناك بلو جتني خبانا درو خيسني الدر خيسة كنا ما ديفتني جو ركون تيسون غرقدون تنا so أما غرافان روموتين دبراجة شو غرافان روموتين دبراجة شو غلطومي جالهم دي هذه سيجله نمني كانت تيجرتي أني نمو قدامله سر رومتين جي أنغان جيسون هاي مالتو خسا دركات ناني سنجه so سنيفو isin hundinuu warri yaada kiyyoo battan galatooma amma gara sagantaa afaan oromootiin dabraa jechu
sagantaan afaan arabaa chumarratti xumuramti. Khara sagantaa afaan oromootiin dabraa jechuudha. Arra akkuma beekamu ijoollee teenyaaf sagalee tahuun akkuma itti fufetti jira jechuudha. Erga ijoollee tanaa sagalee tahuu eegalle maaltu tahe maaltu jijjiirame rakkummaan biyya san keessa jirtu maali? Horeen dheengadda dhayxee biyya san keessaa galte sun maaliin galte? Wal sossobuu dhiifne dhugaa jirtu walitti himuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So an qoosaan jiru hangumaan beekuun itti caccabse malee qoosaan jiru jechuudha. Warri qoosaa jirte jettan garaa kiyyaa fi onnee tiyya harku rabbi malee isinii miti jechuudha. So maaltu ta'e keessattuu ijoollee tana ijoollee mana hidhaa keessa jirtu kana ittiin daldalamaa jira jechuudha. Ittiin daldalamaa jira. Dhugumaan isinii maami ittiin daldalamaa jira. Dheengadda jilachi dhaqe sanirraa an sirrittiin jala bu'ee qorodhe jechuudha. Jila dheengaddachi dhaqe jila Suudii Arabiyaa dhaqe warra Suudii dhaqe san akkam tahanii maaltu isaan mudatee si gale jechuudhaanin qaama qunnamtii qabnu wajjin sirritti irraa qorodhee irra gahee jechuudha. Qaamni sun akkuma dhufeen koominiitiin wal mari'achaa bultee osoo rakkoo ijoolleen ittiin himin ijoollee abbaa qabee galcha mootummaan Itoophiyaa duriis arraas dhageeffadhaa dubbii tana bakka sirritti mootummaan Itoophiyaa duriis arraas Suudiin anumarraa qeebali jettiin malee baay'ata ramadiin jettuuni kanujjabaa warra makiinaa nuu galchuudha. Warra maallaqa bara hattuun bakkayyuma jirti. Warra maallaqa walii guure warra maallaqa walii qabeetii magartee dheengadda warra ergame san keessa maallaqaan nama bitee jira qaanii yaa obboleeyyan kiyya osoo namni dhumu jiru osoo namni cittaawee duu jiru osoo mana hidhaa keessaa namni dhumu jiruuti si gale dhaqanii maallaqa makiinaaf meeshaalee nuu galchaa ummanni biyya gale ummanni amma dura gale qabeenyaa si facaasee kutee kan barbaachisu fardiin qabeenya kana kan mootummaa Suudiin nu himtanii waraqaa hayyamaarraa nuu baaftanii waraqaa tanaan akka gartee ummanni meeshaaleen makiinonni ajjiru akka galu nuu godhu qabdanii jedhaniiti warri koominiitii namichi maqaan isaa Abdulaziz Jaamu tokko abdimoo namicha OBN irraa amma duraan bakka bu'aa Suudiiti jee haasa'u ture tokko sani siin jedhan warri gartee biyya Suudii tana gadiin taa'e keessattuu namichi OBN irraa haasa'u ture sun faan siin jedhan waraqaa ummata miskiina kanaaf meeshaa isaan biraa qabaman ol dabarsa je'eeti waraqaa mootummaarraa fudhatee ichi dhaabbatee dallaaluu gurgurachuu seenee siin jedhan riyaala 500 riyaala 1000 moobaayila naqu meeshaalee naqu guyyaa kaan isaa meeshaalee moobaayilaa kan akkana walitti qabee ol oofu kana harkaamii kan dhoohee araboonni harka qabee sababa sanitti hulaa Suudii sanirraa ari'anii imbaasillee waraqaa harkaa fuutee siin jedhan qonsilaan biyya sanii warri koominiitii biyya sanii daldala dhiisa rabbi sodaadha naggada dhiisa aayidiyaa siyaasaa teessanii bar nuti eenyu akka ta'e beeyna eenyu kaafaa ofiishanii maal akka dalagu jirtuchi keessatti ni beeynaa bar waan ijoollee tana keessa rabshaan kaafnu ijoollee rakkachaa jirtu daa'ima cittaawaa jiru shamarran garteechi keessatti xuriin laguu yootti dhufte yoo qulqulleessuu baatte nama kana maatsaniin infaakshinii fuudha maatsaniin takka infaakshinii fuunaan namni fayyuun hin jiru jechuudha. Fayyuun hin jiru jechuudha. Si galee ummata haywaana gartee namummaan ittiin dhagaamne ka gartee kana waa gurgure ichi taa'ee gartee meeshaa ummataa ol dabarsi jettee waraqaa imbaasiin hayyama kenniteef gurguratu. Fidiriyaala 500 fidiriyaala 500 fidiriyaala 400 je'ee taa'ee gurgurataa siin jedhan. So kana dhiiftanii dhugaadhaan ummata tajaajiluun dirqama keessanii jechuudha. Dheengadda maaltu ta'e?
dheengadda warra asii dhaqe kanatti wal jaaranii eegan siin jedhan. Annama wal jaarees eenyu akka ta'e hin beeka abalu juun barbaadu sirriitti. Wal jaaranii eegan siin jedhan. Maal biyya mootummaa Suuditti isinii himna jennaan mootummaa Suudii kana maal dubbachuu qabna jennaan tokkoffarra wanni itti nuu dubbattan meeshaan keenya haa nuu galuuhi. Meeshaan eenyu? Meeshaan warra qabamee maal faan makiinaan faan bar makiinaa maqaa ijoollee tanaatiin ifii galfachuu yaani bar mee laalaa nama rabbiin sodaan si gale mee nama rabbiin sodaanne laalaaga nama ozoon ichi keessaa daa'imman ambar makiinaa gaangistaroota galchuudhaaf gaangistarri akka makiinaa bitatee ichi Itoophiyaa keessa dhaqee shaashaa jeettiin daldalatuuf sagalee tahan jiruu bar. Ambar shamarrichi keessa rakkachuu jirtu joolleen ichi keessaa cittaawaa jirtu miskiinnichi keessatti gartee jiruun firraa jijjiira jee biyya keessa biyyaa bahee biyya san keessatti azaaba arkaa jiru akka nagaa arkachuufiin yeroo tiyyo gubee sagalee tahaa jira malee akka makiinaan dallaaltotaa galtu akka dallaaltonni makiinaa waraqaa baafatanii sababa kanarratti xiyyeeffatanii waraqaa baafatanii makiinaa galfatanii fi miti bir. Makiinaa kaafaa'oon ittiin deemtu, makiinaa shaneen ittiin deemtu, makiinaa gartee isaan ittiin daldalatan akka gartee miseensonni isaanii galfatanii sagalee ta'an jiran. Ichi keessatti amma namoota garii hedduu namuma yaada tokko qabnu kan wal afaan dhufnee jira jechuudha. Maali kanneen beekaa siyaasaa dalaguu kana godhatanii jeetii kaniin dura dhaapheen qabaa jechuudha. Maaliif ijoolleen xixiqqoon sun siyaasaa dalaguun beeytu shamarran ichi keessan rakkachuu jiru jara lamaan kanaa jechaan sagalee tahaa jira jechuudha. Kanaatu onnee tiyyana cabse. Kanaatu sammuu tiyyana laaqe. Sigalee ijoollee xixiqqoo ichi keessa teessee boochutan. Ijoollee dhukkubni seenee gartee qaamasii wanna godhaa jiru kana tanaatu qaama qalbii tiyyana jijjiiree mataa kiyyana dawwaqee itti nanaqe malee si galee ani gaangistaroota saniif gartee sagalee tahan jiru jechuudha. Kana quba qabaachuu qabdan isin hundi keessanuu antaniin isin hin juutanaa jechuudha. Ijoolleen teenya ijoolleen ichi keessa jirtan. Rabbi sodaadha. Amma gaa dubbii jiilarra yoo deebine jillee hoggee dhufu tanatti nu himaa janiin. Jilli keeti already jilluma kana keessaa duru maallaqaan nama bitanii jiran siin jaa warri kun. Si galee? Jilluma kana keessaa duru nama bitanii jiran siin jaan. Jilli kun hoggii dhaqu waa lama gaafate siin jaan. Nama mana hidhaa jiru nuyiiki. Nama mana hidhaa jiru nuyiiki. Dura maal gaafatan nama qabeenya gartee warra asitti irraa qabamee galee san nuu gallakkisi waraqaa hayyamaa nuu kenni nama mana hidhaa jiru nuu hiiki. Okay, waraqaa hayyamaa qabeenya keessan akka baafattan isiniifin kenna ta nama mana hidhaa jiru irra wal mari'annaa. Mee lubbuu namaati moo qabeenyaa dursa? Namuma jiru kana ijoollee asi cittaawaa jirtu kana ijoollee asi dhumachaa jirtu tana ijoollee asi cinqamaa jirtu tana ijoollee asitti azaabni addunyaatti bu'aa jiru tana nuu galchaa dursa moo qabeenya warrachi jiru makiinota 200 jedhanii barsanu makiinota 200 ol ka jiru kana nuu galchaa. Isaan tana keessa daldalachuu yaani bar isaan tana keessa gartee naggadachuu yaani bar. So mootummaan Suudii gaa qabeenya keessan waraqaa isiniif kennina kanaaf taa gartee nama hidhaa baasu itti wal mari'annaa jedhaniin. Osoo caluma jedhanii nuti nama kanaaf dhufne warri koree sunis warri community jechuun first over community jechuun wal qunnamsiisaa mootummaa fi hawaasaa jechuudha malee daldalaa miti. Community hoogganaa taateef daldalachuun qabdu. Community hoogganaa taateef naggadachuun qabdu. Community san qonsilaan keenya diigee community dhugaa
Community gartee warra dhaaba siyaasarraa walaba saniin hoogganamuu qabdi jechuudha. Community'n Riyaadii fi bakka hunda jirtu tachi keessa jirtu hundi siitu diigamuu qabdi jechuudha. Ichi tattaa'aniiti leencoo baatii haanurraa bu'u, leencoo baatii haanurraa ka'u, waa takka nuun dalayne faayaan jaan. So jarri jilli kun leencoo baatii kaasuuf hin dhayin. Sigel leencoo baatii kaasuuf hin dhayin. Leencoo baatii aangomsuuf hin dhayin. Leencoo baatii yoo sabboonummaa taate namni isarra sabboonaan jiru. Nama obboleessi isaa ka isarra guddaa baratee bakka ga'e kanarra silaa biititun eenyu jettee gartee ittiin dhaadattu nama jiraa dhabee jechuudha. Nama gartee asitti adii barsiisuu ture osoon adii barsiisu jiru sigale osoon asitti adii barsiisu jiru ummata kanaa jee nama biyya galee jechuudha. So nama akkanumatti gartee talkaashaa kararraa dhufee qabsoo dabalamee miti. Antaniin siinjuu taniin isiniinjuu sigale nuti ankan akka mataa hiyyeeyyoo nagaa battan kaniin sagalee ta'uuf jiru daa'imman sanii fi shamarran ichi keessa rakkachuu jiru sanii fi zanset malee gaangistaroota telefoona galchee gartee mootummaarra dhiibbaa godhuudhaan keessaa fi alaa wal qunnamee itti qophaawee sigale waan akka mootummaa Itoophiyaatu waa godhuu dandeessu dhiiga namaatiin daldaluu barbaadu an kana keessaan qabu jechuudha. Garuu daa'imman shamarran sababa gaangistaroota kanaatiin miidhamuu qabani no mootummaan keenya haa galatoomu oduu gammachiisaa tajirtu torbaan lama keessatti yeroon caalletti nama hunda maqaa galmeessuu deemanii jechuudha. Everything maqaa isaanii galmeessuu deemanii jechuudha. Maqaa hoggii galmeessan booda takka takkaani ishaaraa irraa guuruu deemanii jechuudha. Ishaaraa isa dhumaa. Maaliif warruma amma dura sagalee taaneetii fi achiin bu'ee Harargee keessaan duru Suudii deebi'ee jechuudha. So ansanitti isin murteessu xiyyaara akkadhee waan hin beekuuf warra deebi'u kanatti isin murteessu biyya san keessa jiraachuurra ichi teessee rakkachuurra yoo deemtee duuterra sii jira dhugaadha. Tana si wajjin irra walii gala. Garuu hanga danda'ametti jiruu teessan seef godhuuf rakkachuun isinirra jirti jechuudha. Amma ishaaraa irraa fuudhuu deemna. Hoggii ishaaraa irraa fuudhan kanaa booda nagatti gaafa amma galchanii fixan booda dubbiin dhaabbachuuf deemti jechuudha. Amma Suudiin waan takka eegalte jedhan. Warra obboleeyyan asoofu jiru. Warra obboleeyyan dallaalli tokko Dirredaawa taasiin jedhan. Tokko Jabuuti taasiin jedhan. Tokko Yaman taasiin jedhan. Tokko huduuda gaara keessa taasiin jedhan. Akka walitti hidha. Namni kun hundi waraana addaan qaba. Nuti sadarkaa informeeshinaati malee an karaa sanillee deemeen beeku. Karaa sanillee beeku jechuudha. Akka namni ju'uun sii himu jira. Dawwallee hoggii namarraa nama wal beeynu caasaa qabnu hoggii waliin haasoynu informeeshina sii kennamurraa haasoytaa jechuudha. An informeeshina naa kennamurraa hin haasa'u jira jechuudha. Informeeshina kana keessa dogoggorri jiraachuu malchiisa. Maybe dhugaa ta'uu malchiisa. Maybe garuu ta mootummaa tiyyaa dhugaa ta'uu ittiin amanaa jechuudha. So tanarra walii galuu qabna dura. Dallaalonni hoggii ummata kana walitti dhaabee fide Suudiin amma wantaan laaluu eegalte. Saatalaayitiin laaluu eegaltee nama tarree galee gaara keessa yaa'u huduudarra fixaa jirti. Sigale huduudarra fixaa jirti. Eega duuti du'a taate yoo biyyuma tee keessa teessee tan qabdu dalagattee sigale amma dalagaa mootummaan gaafa tasgabbiin uumamte dalagaa hedduu banamuutaa hanga qabdu guduunfattee galtee tan qabdu yoo dalagattee biyyatee keessatti irra sii jiran fakkaatti. So ganaa gara sanitti sammuu teessan deebisa. Mootummaan akkam godhuuf deema ishaaraa irraa dhumaa irraa fuudhanii. Ishaaraa irraa dhumaa irraa fuudhaniiti ummata kana akka deebi'u haala mijeessuu deemanii jechuudha. Tun oduu gaariidha. Garuu hanga ummanni kun deebi'u jalaafna no jalaanaaf sagalee ta'uuf qabna.
Ammaasis ani irraan deebi'a. Annam tokko sagalee ta'an jiru. Ijoollee rabbiif jechaan ijoollee xixiqqoo sanii fi shamarran ichi keessa rakkachuu jiru san qofaafin sagalee ta'aa jira jechuudha. Warri siyaasaa nan galchu, warrichi keessa caasaan telefoona naqatee naggadu jiru nan galchu dhimma isaaniiti sun. Daa'imman afaan hin beekne, shamarran humna hin qabne kanaafin sagalee ta'aa jechuudha. Ni yadhee tanammaas abbaan fedhe irraa fi duubaas nan deebisu, abbaan fedhee sitti nan oofuu jechuudha. So ati waan feete jechuu dandeessa. Ati kana keessa bakka huuyi jettee dachii buqqisuu dandeessu mirga keeti. Annan galchu. Mootummaa kanarra Mallas Zeenaawiin nuu jira jechuu dandeessa. Sun mirga keeti. Mallas qabri bira dhaquu dandeessa. Sigalee qabri bira dhaquu dandeessa. Ana ammoo Abiyyirra namni naa caalu hin jiru. Garuu Abiyyiin akkasi jaaladhu kabaju san sagalee tahee ijoollee tana galfachuun dirqama kiyyaa jechuudha. Dirqama kiyyaa jechuudha. Ati as keessa bakka dubbii oowwisi as ceehi ichi ceehi gaafa Mallas Zeenaawi kana ture gaafa Mallas Zeenaawiitis ummata kee hanganaan qabee siifin galchaa narraa simadhuudha. Wanni jiraa kanu sigalee arrammoo nama kee hanganaan qabee koo baay'atatti baasii jee mootummaadhaan Suudiin mootummaan baay'ataa hin qabu keessaa fi alaanii gartan. Oromiyaa irraa eegalee mootummaa Oromoo ifiin jiru irraa eegalee shaneetti ijaaraa jira mootummaan Oromoo ifiin jiru. Amaara fa'aaf maallaqa isaa walitti qaban fuudhee miliyoona 100 geessaa jira. Booda akka gartee qorannaan natti hin kaane jechuudha. Gaafa qorannaan dhufte akka dubbiin tun na gargaartu kunoo ollaa wajjin hariiroo uume sardaneessummaan diriirsee je'eeti maallaqa hiraa jira jechuudha. So mootummaan wanni inni godhuu danda'u waa humaa hanga godhuu danda'u tana godhuu danda'a jechuudha. Mootummaan amma tasgabbiinuu keessa hin jirre mootummaa ifiifuu keessaa fi alaan irra duulamaa jiru. Radduuluu osoo hin taane ijoollee fi shamarranii fi sagalee ta'uu jirra jechuudha. Kana gurreessin calawu. Kana gurreessin calawu. Obboleeyyan keenya wanni godhuu qabdan hanga dandeessanitti. Hanga dandeessanitti waan kanarraa xiqqoo osoo gabaabbattanii deemuu kanarraa hanga dubbiin taragaaggaatee mootummaan keenyallee jabaatee akka gaarii sodaatamee sagaleen isallee dhagahamtu silaa warri kararra jirtan osoo irraa dhaabbattanii sigalee hedduu takkanatti tolaa jechuudha. Maaliif rakkoodha. Rakkoodha. Jireenyi biyya teenya anaa fi siifi saarayaa miti. Anaa fi siifi saarayaa miti. Saniifuu tana dhaabbadhaaf ilaala. So tatti aantu amma mootummaan 7 booda galmee eegaleen nama galchuu deemu. Warri paartii mormituu ifiin jettu, warri hayyoota ifiin jettu, warri sheekota ifiin jettu, warri abbootii qabeenyaati ifiin jettu ammeef qopheessiga. Ummanni kun ummata miidhamaa as deemu jira jechuudha. Fidaniituma xayyaaraan boolee gannaquun bu'aan qabu. Tanas jala mureetumaan sitti. Osuma garaan silaalatu fudhadhu. Hayni kun irra guddaan gara nama laaleessaa beekta. Ummata keenya nuu galchaa jechaa ollaa jechuudha. Namni yoo galees nyaatee dhuguu qaba. Osochumatti azzabamee jaa namni yoo beeltiitti jabeessite osochumatti azzabamee maaliin qaba siin jaa. Sigale nama keenya galchuu qofa osoo hin ta'in qubsiisuu. Aanaa isaanitti godina isaanitti hayyoota sheekota beeytota abbootiin qabeenyaaf qopheessaadha. Mootummaan tokko sigale mootummaa jechuun bar waaqaa miti kan rooba garroobsu maallaqa. Kan rooba garroobsu mootummaan tokko bar waaqaa miti. Ummata kaduuba dhaabbatu. Amma paartiin kaafaa'oo afaanillee yoo jee wanni kalee jeesuu waan bareeddu. VOA irra kalee dhageeffadheetiin mootummaan kun yoo qabeenyallee waan dandeenyu mootummaa kana gargaaruu barbaadan is good. Maraataa yoo takka gartee
warri hinaafaa maraachite yoo tara takka waan bareedduu je waan bareedduu san irraa fuudhu qabna sigale waan bareedduu san irraa fudhachuu qabna kalee wanni inni je is good akkasi atis waan dandeessu godhi anis waan hin danda'uun godhu lammiin tun lammii teenya lammii tanaan siyaasaan dalagannu is good qabeenyaan isa bira dhaabbanna hanga dandeenyutti waan dandeenyu mootummaa bira ni dhaabbannaa je afaanillee yoo je wanni barbaachisu sanii jechu sheekotiinis warri mana amantiitis sigale warri gartee siyaasaatis mootummaan keenyaas sigale waltaatanii ummata kana bira dhaabbachuun dirqamaa jechu warri abbootii qabeenyaa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh warri abbootii qabeenyaa if qopheessa bira dhaabbachuun ammaga namni kun dhukkubsataadha huccuun qabu miika uffata jechaa jirra huccuudhaan ichitti simannaan ichitti bakka namni kun galuun Oromoo Finfinnee galchuun kanuma fa'aa bar kaantibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee kondominiyeemii ummata kanaa yoo hirte maaltu si dhorka Oromoo Finfinnee galchuun kanuma bar kanuma fayyadamtee godhuu dandeessa amma kumshan Oromoon kumshan yoo faamilii kumshan qabatee gabbe kumshan kondominiyeemii takka yoo xallasde sigale Oromoochi nayite jechu kana gala karayyuun namni hundiif qopheessa Oromoon ati barbaaddee baadiyyaa keessa ol guurtee galchu miskiinotuma kanaaf hirta jechu sababa miskiinummaa kana sababeeffattee hirtaa jechu so amma yaadumaan kennachuu jira malee kondominiyeemii hiru anaa miti sigale anaa miti ajaja kennulleen anaa miti yaaduma mataa kiyyaati Oromoo gartee abbootii Oromoo abbaa magaalaa godhuun Oromoo abbaa magaalaa galchuun kanumarraa eegale jechumaaf yaaduma mataa kiyyaati sigale soo saniifu ummanni keenya itti qophaawanii simachuun eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha garuu osuma jibbitanii waan takkaan isinidha warri waa ijoollee tanaan siyaasaa dalaydan dhiisa rabbiif jedhaa ijoollee tanaan siyaasaa dalagachuu dhiisa warri maqaa ijoollee tanaatiin naggaddaniis dhiisa ijoollee tan akka isiin jirtu laala warri rakkoo Oromoo dhuftutti fayyadamuu barbaadan firraa dhiisa rakkoo ummata tokko fayyadamuun gaarii miti rakkoo ummata tokkootiin aangoo qabanna jechuun gaarii miti rakkoo ummata tokkootiin gartee bakka takka dhayna qabeenya horanna jechuun gaarii miti warra mana hidhaatii siyyaafna mana hidhaatii riyaala kuma afur warra namarraa nyaatu jira community Oromoo keessa biyya harabaa tana keessa obboleessoo dhiisaa waan akkana hay siyaasaas ni dalayda maallaqaas irraa guurattan qiyaamaan taate maali dhiisaa waan akkanaa dhiisaa isin nama haqa isinitti himuun feetan nama isinikki jibee way jee imimmaan boohaa yuutuubii jecha isinii boo'u feetan yuutuubiin qabu sigale dhugaa lafarra jirtuun isinitti hima anammaas isinii gaangistaroota shaneetii fi gaangistaroota kaafaawoti sagalee tahaan jiru ijoollee xixiqqoo ichi keessa cittooytee akkas jirtu saniifin sagalee tahaa jira shamarran ichi keessatti sigale rakkachaa jirtu san haadha ilmoo waan luusiftu dhabdee gartee harmisii goggogeessaniifin sagalee tahaa jira malee gaangistaroota quufee kanatti gartee utaalu abaluu hidhaa bahee jee gidaara manaa dha'ee lafa gaddee bu'u kanaaf sagalee tahan jiroon sigale kanaaf sagalee tahan jiroon so saniifuu warroottan waan kanaan siyaasaa dalagu jirtan dhiisa warroottan gartee kana sababeeffattanii leencoo baatirratti illee duulu jirtan firraatti dhiisa mootummaan amma gabaabdutti ummata galchuuf deema ummanni keenya qophaa'ee galmaawee if qopheessee galuun dirqama isaatii jechuudha
dirqama isaati. hanga dandahametti biyyuma keessatti gabaabbatee ichi taa'ee yoo dalagate hedduu barbaachisa. Mootummaan teenyallee karaa Soomaaliyaa akka gaddeemu kana cufaa afaaniitii miti sirriitti cufuun ummata keenya lammii teenya baraaruu arabni baalageen kun akka ittiin taphanne hedduu baraaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif dallaalonni amma nama meeqaa jira ka duruu dachii gurguratee osoon akkana jiru osoon akka rakkachaa kun jiru osoon biyya arabaa keessatti namni akka ta'u arkaa jiru nama meeqaatu Jabuutii jira deemuudhaaf dallaalaan qophaa'e nama meeqaatu amma Dirree Dhawaa jira deemuudhaaf sigalee deemuudhaaf so maal kanaa ol maal godhu kanaa ol maal godhan so saniifu awwanniin isiniin jiru obboleeyyan kiyya xiqqoo lubbuu teessaniifis yaada lubbuun abbaan hin eegin amatan eegnee jette Oromoon lubbuu abbaatti wakiilaas ni jedhan lubbuu abbaatti wakiilaas ni jedhanii warroottan amma osoo rakkina ijoollee teenyaa gartanii osoo ijoollee teenya cinqamu jirtu gartanii deemtan kun please waan ittiin biyya sanii deemtan san ittiin daldala rabbi isinii barakaa keessaa haa du'aayii isinii goona soo saniifu hanganumaan isiniin jechuu dhufe amma keessattuu warri dursa kennamuuf qabu shamarran sanii fi ijoollee akkasii dhukkubsatte san even warri hospitaalota illeen oggi Finfinnee gabbu'an warri hospitaalota illeen warri doktoroota illeen warri sabboonummaan mataa isin tuuyitee amma qiyaamaa kaa'u jirtan kun if qabaadha ummata san wallaanuudhaaf vaalantarii tolaan ummata san tajaajiluudhaaf mana hakimaa kan qabdan faarmaasii qabdan irraa kaadha qophaawaa eega mootummaa gargaaruun kanuma mootummaa ta'eedhaaf kophaa isaa waan fiduu danda'u hin jirtuun isiniin jaa hanganumaan isin dhaamu dhufe wanni haareen dhufnee sagalee walii taana rabbiin ijoollee xixiqqoo sanii fi shamarran san achi keessaa haa baasu du'aayitiyya nagaannaaf jiraadha baay'ee isin jaalanna isin kabanya kuni sheekka abbutaatiin isiniin jaa